Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, maatii Ortoo YouTube baga geessanii ayyaana jaan kabajamee oolu ayyaana qulqulleetti Sillaasee baga geessanii. Ameen. Hundumti keenya baga waliin itti geenye. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti walaloo tokko mata duree isaa Sillaasee jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kallattiidhumaan gara walaloo kootitti isin dabarsa jechuudha. Walalicharraa akka waan hedduu baratan abdiin qaba. Yoo isinitti tole immoo laayikii, sheerii, sabskiraayibbii gochuu hin dagatina. Kallattiidhumaan gara walaloo kootitti kan waliin dabarru ta'a. Hanga xumura walaloo kootitti ana wajjiniin turaa. Anas Waaqayyoon haa gargaaru, isinillee akka dhaggeeffattan Waaqayyoon isin haa gargaaru. Ameen. Kallattumaan gara walalootti. Waaqa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Sillaasetti amannee warri bullu mee akkam jirtu nagumaa isin hundinuu fedha Sillaasetiin barruu isaarra kan jiraannu fedha Sillaasetiin barruu isaarra kan jiraannu akkas jettiin obboloonni kaleessa dhuftee warri Waaqa hin beekne nyaattee quufte garaaf jedhanii waaqummaa isaa kan gananii uumaa lubbuuf foonii ta'uu isaa kan dagatanii uumaa lubbuuf foonii ta'uu isaa kan dagatanii warri Ortodoksii Waaqa baay'ee waaqessu Mikaa'elii, Gabri'eelii, Uraa'elii jedhanii odeessu qulqullootas ni waaqessu Abboof Takliyyee Maariyaam Waaqa isaaniiti jedhu maarree Maariyaam haadha isaaniiti jedhu maarree. Muka firii baatu dhagaan itti darbatamanii ija isaa nyaachuuf fiigaa namni hundumaani irratti illee wal lolu wal saamuuf utaalanii kanaaf mukichatti hin roorrisu wal ta'anii kanaaf mukichatti hin roorrisu wal ta'anii nutis firii bareedaa waan qabnuuf nu lolu amantaa keenyaaf diinummaa nutti ololu Maariyaamiinis arrabsanii jechaan madeessanii ilma ishii waaqessuuf arraba dhadhaa dibatanii ilma ishii waaqessuuf arraba dhadhaa dibatanii nuti garaaf hin jiraannu qulqulleetti Sillaasee gannee dhugaa macaafaa dagannee sobaan hin lallabnu jennee qulqulloota sin waaqessinu ergamootni waaqa miti kabaja ulfinaan kabajamuu waan qabaniif namni maaliif jibbee waa'ee keessan odeessuu qaana'ee si wallaaltu namni ati uumaa lubbuu kee jala dukkanaa'ee addunyaa gaarii akka hin taane dursitee ati kan dubbatte aangoo keen addunyaa dura ati waaqummaa keen kan dhoksite aangoo keen addunyaa duraa ati waaqummaa keen kan dhoksite. Falaasamaan teessoo kee qorachuuf kan yaadan baay'eenii si salphisuuf yaadanii waa'ee waaqummaa keen warri shakkanii atoo uumaa waan hundumaa jireenyi lubbuu harka keetii jiraachisuuf ajjeesuun aangoof waaqummaan martuu fedhii keeti. Jiraachisuuf ajjeesuun aangoof waaqummaan martuu fedhii keeti. Ati uumama lafarraaf samiirraa yoomiyyuu kan dursitu aangoo mataa keen addunyaa kana dugugdee kan balleessitu mootummaan kees bal'aa jireenyaaf iddoon waliin hanqaaqu shakkituun sitti qoostee waa'ee kee sobaan mammaaku Abbaan, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan waaqummaa tokko waaqummaa qulqulluu luboonni samii irratti ittiin jedhuun qulqulluu 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 addunyaa kana barruu kee irratti kan baatte aangoo keetiin kan bullu si malee hin waaqessinu ati yoomuu sadan Waaqayyo qulqulluu si malee hin waaqessinu ati yoomiyyuu sadan Waaqayyo qulqulluu. Ameen. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee Waaqayyo keenyaaf galanni ulfinnaa ta'u. Maatii Waaqayyoo baga ittiin geessanii ayyaana gaarii guyyaa gaarii oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Walalicharraa akka waan baay'ee waan hedduu barattan tokkummaaf sadummaa Sillaasee waa'ee Sillaasee keessatti akka sirriitti irraa barattan abdii guddaa qaba. Yoo isin tole walalichi laayikii, sheerii, sabskiraayibbii gochuu hin dagatina isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii isinin jaaladha, isinin kabaja.